Akka foonii akkam jirtu kun sagalee kitaabaati. Sagaleen kitaabaa keenya yeroo hundumaa qophiilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an gola adda addaa irraa dubbifni kan isin biraan geenyu ta'a. Qophii keenya hardhaatiin tooftaa namoonni akkasi jaalatan gochuu dandeessu kan jedhu ilaalla. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochaa viidiyoon gadhiifnu akka isiniin dabarsu mallattoo bilbilcha tuqaa. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Tooftaa namoota ittiin injifattu beekuuf fedhii yoo qabaatte maaliif tooftaa namoonni injifatuun fayyadaman qorattu? Ati nama injifatoo kan tooftaa isaatti fayyadamuuf hordofaa jirtu qabdaa? Namni ati ajaa'ibsiifattuu fi akkasaa ta'uu feetu eenyudha? Bor utuu inni daandiirra deemu arguu dandeessa. Akkuma ati isa qaqqabuuf tarkaanfiin kee sitti dhiyaachaa dhufe eegee isaa raasee boodatti si deebisa. Yoo ati isa hordofuu dhiiste daandii mataa kee qabatte garuu fiigee dhufee akka baay'ee si jaallatu sitti hima. Waan isa jaallattuuf booda isaa deemtee akka inni si jaallatu gochuu hin dandeessu. Sareen jiraachuuf bineensa hojjechuun irra hin jiraanne ta'uusaa takku yaaddee beektaa? Lukkuun killee buusuu qabdi, loon aannan mirkisuu, simbirroon immoo weeddisuu qabdi. Sareen jaalala siif qabu malee waan tokkoyyuu si gochuu hin danda'u. Yeroo umriin koo waggaa 5 turetti abbaan koo 50 biqilaa sa'ee tokko naaf bitee ture. Biqilaan kun yeroos madda gammachuu koo turte. Fageenya irratti yeroo sagalee koo dhaga'u fiigichaan fi ol utaalee jaalala isaanitti agarsiifata. Maqaan isaa Tiippii ture. Hiriyyaa koo yeroo mara na biraan dhabamnes ture. Sareen waggoota 5 hiriyyaa gaarii naaf ta'e ture. Galgala tokko bakakkaan na jalaa ajjeese. Duuti Tiippii waan baay'ee gaddisiisaa ijoollummaa kootti na mudate. Waggoota 2 guutuu namoonni akkasi jaallatan gochuu caala namoota jaallachuudhaan ji'a keessatti hiriyoota hedduu horachuu dandeessa. Hiriyoota baay'ee horachuudhaaf dursa atumti namoota jaalladhu malee namoonni akkasi jaallatan gochuuf yeroo kee gubii. Jireenya keessatti namoota jaallatamuuf dhama'an anis baay'ee beeka. Gochi isaanii kun gonkumaa hin milkaa'u. Namoonni ofii isaanii si jaallatu malee ati akkasi jaallatan gochuun waan nama dhiibudha. Kaampaaniin bilbilaa New York keessatti argamu tokko jecha namoonni yeroo baay'ee bilbilaan haasa'an adda baasachuudhaaf qorannoo gaggeessee ture. Gochi namoonni fayyadamanis jecha ana yookiin an jedhudha. Haasaa bilbilaan yeroo 500 taasifame keessatti jechi ana yookiin ani jedhu yeroo 300 dubbatamee ture. Yeroo suuraa namoota waliin kaatee ilaaltu eenyuun dura ilaalta? Namoonni akkasi jaalatan gochuudhaan hiriyyaa dhugaa argachuu hin dandeessu. Hiriyyaan dhugaas tooftaa kanaan hin argamu. Naappooliin namoota of jaalachiisuuf nama yaalaa ture. Fedhiin isaa kunis milkaa'uuf waan dideef yeroo dhumaa haasaa isaa keessatti Joosefaayi ani akkuma nama kamiyyuu carraa mataa koo nan qaba. Garuu yeroo ammaa kanatti namni ani qabuuf itti hirkadhu si qofaadha jedheen. Carraa argatee ishee irratti hirkachuu dhabuu isaa seenaa naayi. Garuu Naappooliyoon haasaa isaa kana keessatti Joosefaayi akka isa jaallattu gochuudhaaf ishee irratti akka hirkatuu fi isheen isarraa akka wayyitu dubbate malee jaallatamuuf of hin kuune. Hayyuun saayikooloojii beekamaa biyya Veetnaam Alfred Adler kitaaba isaa What the Life Means to You jedhu keessatti akkas jedhee barreessee ture. Jireenya keessatti rakkoolee gurguddoon kan isa mudatuu fi namoota biroottis rakkoo kan fidu namoota isaan waliin jiraniif waan gaarii hin yaadne yookaan dhugaa hin jaalanne. Kufaatiin namoota maraas namoota akkanaarraa jalqaba jedhe. Kitaabota saayikooloojii barbaadde dubbisuu dandeessa. Garuu jecha gabaabduu Adler dubbate kana caalaa wanti jireenya kee jijjiiru. Yeroo tokko Yuunivarsiitii New Yorkitti leenjii asoosama gabaabduu barreessuu fudheen ture. Barsiisaan leenjis tokko asoosamoota hedduu keessaa barreessaa kamtu namaaf jaalala akka qabu asoosama isaa qofa dubbisee adda baasuu nan danda'a. Barreessaa nama hin jaalanne immoo namoonnis barreeffama isaan jaalatan. Barreessaa milkaa'aa ta'uu yoo barbaadde namootaaf jaalala qabaachuu qabda. Barreeffamni keessanis jaalala keessan kan agarsiisu ta'uu qaban jedha. Asoosama barreessuu ni dandeesse jechuun namootaan walii galuu fi amansiisuu ni dandeesse jechuudha. Howard Tristan
agarsiisa wanfalaatiin yookiin maajikiitiin nama baay'ee beekamaa fi waggoota 40f addunyaa guutuurra naannawaa turedha. Wantoota dinqisiisu adda addaa dhiyeessuudhaan qalbii namoota hedduu hawwachaa ture. Namoonni miliyoona 60 ol ta'an agarsiisa isaa daawwataniiru. Kanarraas bu'aa doolaara miliyoona 2 ol argateera. Iccitiin milkaa'inaa isaa maal akka ta'e gaafadheen ture. Milkaa'ina isaa barnoonni sababan turreef. Mucaa xiqqaa mana badii barandaa jala jiraachaa konkolaataa fe'umsa irratti rarra'ee manirraa deemu nyaata kadhatee nyaachaa ture. Namni kun dandeettii wanfalaa yookiin maajikii olaanaa kan namoota biroo caalu waan qabuuf miti. Maajikiiwwan inni hojjetu ilaalchisee kitaabonni hedduun barreeffamanii. Wanti lama namoota biroo irraa adda isa godhu tokkoffaan sansaka isaa akkamitti akka dhiyeessuu qabu sirriitti nama beekudha. Uumama dhala namaa sirriitti nama hubate. Gocha inni godhu sagaleen inni dubbatu akkaataa inni ija isaa ibsatu. Walumaa galatti wantoonni inni godhu martiin of eeggannoon kan raawwatamanii turan. Tristan nama dhugaan namoota jaallatu. Tristan akkas jedha. Namoonni wanfala hojjetan baay'een dhaggeeffattoota isaanii doofaa, gowwoota, homaa hin beekne. Ani garuu namoonni na daawwatan kun borna irratti baruu laata jedheen sodaadha. Kanaaf dhufanii na daawwachuu isaaniif baay'een gammada. Jireenyi koo sadarkaa gaarii kanarraa akka ga'us isaantu naaf godha. Anis isaan gammachiisuuf waan hin danda'u mara nan godha. Yeroo mara waltajjii irratti bahuun dura daawwattoota kiyya baay'een isin jaaladhan jedha. Utuu kanan jedhin fuula daawwattootaatti hin bahu. Tooftaa akka namoonni si jaallatan gochuu dandeessu jedhu asuma irratti xumura. Sagantaa itti aanutti haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatina. Horaa bulaa.